السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmaan Oromoo kan Muslima ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan Kiristaana kan Waaqeffata hundi keessanuu jirra jirtanii baga jiraattan isiniin jenna. Akkamiga akkuma waliin beeynu silaa haalli jiru wal naman gaafachiisu arraas deebi'ee dhufeetiin jira wooma takka waan dandeenyarraa dubbachuudhaaf jarri marii isaanii hin dhaamne ittuma jira nuti hoo maal wal mari'achuu jirra maal wal dhageessisu jirra maal qophaa'u jirra maaltu godhamu jira kanuma jechuufiin dhufee waan biraatii miti akkumaan isiniin jee silaa ani nama siyaasaatii miti siyaasaan beeku garuu kalma Oromoo tokkotti waa'ee Oromoorra dubbachuun dhumaatii obboleeyyan keenya ilmaan Wallaggaa Oromoo qulqulluu gootota sodaan qabne diinaaf takkaa gajje'ee hin beeyne ka'arrammoo kopha baafatanii ibiddaan gubu jiran mataarraa muru jiran mataarraa muruu ni dhaabbattee seetanii guyyaa saniif tokkichaa sanii mataarraa muranii ol qabanii nu garsiisan malee ilmaan Oromoo dhiigni qulqulluun guyyuu dhangala'aa jira mataan isaanii guyyuu citaa jira haa guyyaa tokkichaa san nu garsiisanii usanii malee lubbuun Oromoo kumaantamaan dhumu jirti Wallagga keessatti guyyaa tokkichaa san viidiyoo waraabanii nu garsiisuun akeekkachiisa malee dhumaatiin takkaarra dhaabbatteen beektu ittuma jirti nutoo maal godhu jirra Oromoo sanuutu dhume moo jarattiitu dhume nuutu dhumu jira nu mormi cite nu ibiddi gube ammoo akka waan isaan mormi cite akka waan isaan gubatanii akka waan isaan dhumu jiranii isaan ammallee biyyaa fi alatti jechuu biyya keessaa fi alaayis qophii ajaa'ibaa marii ajaa'ibaarra jiran ولي የዓለም አቀፉ ህዝብ ነው እኛ እንዲደርስልን እንፈልግ መንግስት የሚባል የለም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚለው ወስነን ተነስተናል ዛሬ እኛም እኮ ልዩ ኃይል አለን አከነ የችግረን ልዩ ኃይላችን ይሰማናል የመከላከያ ኃይል አለን የኛም አብሮ የፌደራል መንግስቱ ስም ተለጥፎ የተቀመጠ የማይታወቅ የኛም የመከላከያ አባል አለን የኛም ፖሊስ አለን ሚኒሻ አለን ያግዘናል ከነ የችግረን ይሳን ከሆነለት qophii isaanii haala kanaan itti jiran nutoo maalirra jirra Oromoo ni dhumnee jechuun jirra malee wulii dhumuu deemna haala jirru kanaan haala nuti itti jirru kanaan wuliidha dhumuu deemna mee isaan yoom dhumaniiti kana jaan وليدا يجو إرمجة سين وديما نسان إسا ولي إرمجة سين وديما نتيو مال قدو جر نتي خدوم نسان بيخي أكوان إسان دومانيتي أما إسان كنبودا إرمجة سين وديما نتيو مال قدو جر نتو دومي مو إساني دوم ከዚህ በኋላ ጀምሮ እስኪ ለኢትዮጵያ ማን እንደሚፈልጋት ከዚህ በኋላ እንተዋወቃለን ከነሱ አናፋና ማራር ለሲቱ ነመስሪ በኹ ሚቲ ጥቆጥቆ ነው ማን በኻ ኢትዮጵያን ከነቦደ ኤኙ ፌቲ እነሱና ከዚህ በኋላ ግን እንግዲህ ማንንም ሰው መንግስትም ሆነ ብሎ ያስፈጀን ስለሆነ መንግስት እንዲመጣልን እየጠበቅን ይያለ መንግስት አንድም ቆመግለጫ ሊሰጠን ካልቻለ እኛ እርምጃችን እየሞተነ ያለው መከላከል ነው ሰው አንገልን ጥቃውን እየሸሸን እየተከላከልን ከዚህ በኋላ ግን አስቀድመን የምንነግረው ኦሮሞ የሆነ የግል ሰራተኛ የመንግስት ሰራተኛ የፖሊስ ከና ከከቺዘኑ ሆኑ ጅረ ቢመለስ ቢታገስ የተሻለ ይሆናል ብለን እናስባለን እኛ ከዚህ በኋላ ግን እንደነሱ ጥቃት የምንፈጽም መሆኑን ይሄው ተናግረን ለሚዲያ ተናግረንኛ ወደ ስራ መንገባ ከዚህ በኋላ የሚያለቅስ ከዚህ በኋላ መሞታችን ካልቀረ ايوه እኛ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ካኑ ቦቺ ስኒ ቦቺፍና ከስመና ፈቃት የሚገልን ከሆነ መንግስት ካልደረሰልን
إني يمن نتقبل المكنيات من دينه بلو ياسو مينو تمال الرجل جراتين نفك حالة خنان قبي الرجل ياي ولي تسينو إرمجا ولي فرجو غامدرون فرن نيسان إرمجا دنتو قام نيسان أمدرو نو سنتوين أكا إساني مانيتي إرمجا إسا ولي فرجو يان نتوى مال الرجل ردوه إسنو يوم وابو كافاو واللق أرسي هررجي جتني وللرتي إيجوفي والكمتشو إسنو يوم ديفتن يوم ديفنا نوتي إسنو بنجو نرى لالنا بحر الراتوكما نمني كسي نوتي يوم ديفنا تابرات أنا ديفدي دبين سلا دبچو داف إيجو أرقا بدي دفع ديسيتين ميرا خيسا غري خراب راقوتي نوتي قويا لما يجيني warri alaatiin baana warri biyya keessaa qabsoosaa itti jira warri biyya alaa guyyaa lama iyyine way wallagga akkas taate way mataa muranii maal jenne wallagganii bilisoomsine duutirraa dhaabbatte mataa muramuu wallaggaanii dhaabbatte yoom dhaabbatte yoom bilisoomsine guyyaa lama feesbuuk irraa iyyine bilisoomsine jechuudha arraa ajandaan nuti harkaa qabnu kaleef yasiddu guyyaa lamaan dhiyootana wallaggaaf iyyuu jirru qubbaan hin jirtu arrammoo qubbaa jira kaleerraa eegallee jechuun waa'ee qubbaatti FB gubbatti barreessu jira miidiyaa keenya gubbatti Biraazil tiyani moomti ani Kurashiyaan deeggara ani Biraaziliin deeggara way Oromo yaa Oromo wallagga mataan muramu jira ati Biraazil deeggaru jirta ati Biraazil yoo qubbaa taphachuu jirta obboleeyyan kee wallagga siif je'een mataan muramu jira maqaa Oromoo ta'e qofaaf wallagga waan Oromoo adda goote maal qabdi Oromoo addatti ilmaa wallaggaa maal godhan eenyu tuqan wallagga barra dhumaatii isaanii nuti takalee dheengaddaa dubbanna malee amata furguutuu dhumu jirti amata furguutuu kopha baafatanii fixu jiran oduma naannoon hundi dhumtuu wallaggammoo waraana adda bilisummaa uummata Oromootii fi faannoo fi mootummaa idduutti arraa miti kan dhumu jirtu sababiin waraana adda bilisummaa uummata Oromootu jira kanaan wal qabatee dhiini qulqulluu wallagga keessatti amata furguutuu gannaqamu jira ammoo nu dhooysanii fixu jiran ka duraanii hafixanii dhooysatti jechuudha ammoo hamataa muranii nu garsiisan kana kuni akkamis irraa gaffudhatee ati qubbaa deeggarta qubbaa laali rakkoon qabu namuun ilaala waan addunyaatti dhuga feesbuuka kee gubbatti waa'ee qubbaa akkamii barreessita viidiyoo qubbaa akkamii gadhiifta beeksisa qubbaa akkamii goota bakka qubbaa barreessitu bakka qubbaa beeksisa gootu bakka deeggaruu qubbaa himtu obboleeyyan keetiif barreeffama lama barreessitee dhumaatiin wallaggarra haa dhaabbattu yoo jette irran caalu irra wayyu si ajaa'ibanii bara uummanni afaan Oromoo akkuma isin beeytanii beekanii bara akkuma nuti beeynu beekan afaan Oromoo nama Oromoo ta'e maqaa Oromootiin feesbuuka gubbaa yeroo ammaa kana waa'ee qubbaa barreessu akkuma naati dubbifnu dubbisan kun Oromoon tana isiniin jaan mee isaan miidiyaa isaanii tokko rabbii jaa qubbaa jalatti harka mee tokko jala qubbaa nama barreessu jalatti harka viidiyoo dhibba hin laaltan malee yoo laaltan viidiyoo dhibba ta'ee dalagamte waa'ee Amaaraarraa ta dalagaa bulan ta haasu wal mari'achaa bulan fideetiin asirratti isin dura qabee isin garsiisuu danda'a daqiiqaan 12-13 kanaa ulaaltan kunuu laayikii gootanii akka obboleeyyan keessan bira goongootan ana maallaqa irraa argachuuf asiin dhufee isinii dubbachuutti hin jiru bakka namni na beekuun bakka namni na jala jiruun kanaan obboleeyyan kiyya yoo arkanii sagalee walii ta'uu keenya kana laayikii godhanii akka heddummaatee viidiyoon tun nama hunda bira geessee waarraa barata waarraa akka kiyyaa jechuudha silaa namni ani nama beekumsaan nama hundaa gadiiti malee namni hanarraa waa baratu iyyuu miti beekumsaan akkasi qabuun qabu kanummaan akka kiyyaa jechuudha yoo jiraate haa waarraa baratu jeeti malee kaniin asiin dhufee isinii dubbachuu jiru mush subscribe na godhaa like na godhaa jechuuf yeroo san keessan jiru yeroo miidiyaarraa waa eeggannu keessan jiru nuti
akkami waa'ee khuphaa Facebook keessan gubba media keessan gubba waa'ee khuphaa maxxansitan maal nuun jaan bilisomne guyyaa lamaan san dhuguma guyyaa lama khuphaan hin jirtu iriftiidha kanaaf wallaggaaf iyyuu jira guyyaa lamaan san keessa bilisomsine khuphaan edee eegalte waa'ee khuphaarra jirrarra khupha barreessu jira ammoo galgala kana eenyu jira kakalee barreessaa bulte san gal edanoo mee eenyu barreessu ta'isa Facebook gubbatti eenyu gaddiisu ta'isa maghribii eenyu deeggartaarra obboleeyyan keetiif sagalee maan taane dhumaatii wallaggaa dhumaatii Oromoo kutaa 11ti kutaa 11f jetteeti wareegamu jirti malee wallaggaaf jettee wareegamutti hin jirtu Oromoo maqaa Oromoo taate qofaaf malee wallagga jettee wareegamutti hin jirtu Oromoo ta'uu sii qofaaf dhumaatiin har'a wallagga geesse Harargee raafti Arsii raafti Baalee raafti Harargee yoo dhumte wallagga ni usti Arsiin ni usti Arsii yoo dhumte naannoon biraa yoo dhumte wallagga cal jettee teessi wallagga maqaa wallagga taate qofaaf duutti hin jirtu maqaa Oromoo taateef duu jirti maqaa Oromoo taateef dhumu jirti akkasii isin Oromoo wallaggaatiif sagalee hin taane anaatu sagalee ta'uu jira jechuu xiyyaa miti nama na caalaa sagalee ta'uuf jiruuf jira garuu immoo namni tokko ka yeroo tana keessatti waan biraa Facebook isaa gubbatti maxxansu nuti taaziyaarra jirra taaziyaa jechuun maali ni beeytanii gadda namni gaddarra jiru wagguu akkamii dhugaa rabbii dubbachuuf haati gubatte sana haadhati yoo taate anarra yeroo waan biraa dubbadhu niin qaba mee if godhaa tokko keessan ilaala makmaaksa tokko Harargee keessan makmaakamuutu jira oborraan firra dhaabii ilaali jettee oborraan hin jenne dubbiitu jee khajaan tokko jira baarwaan oborraa ta'eef akkas jeenjeena warri baar oborraa ta'uu beeku akkas jechuun maali ni beeyta haati ibidda keessa gubatte sun haadha bahar yoo taate bahar torbee kana maal keessa jira abbaan ibidda gubate sun abbaa bahar yoo ta'e obboleessi mataan irraa murame sun obboleessa bahar yoo ta'e bahar torbee kana kuphaa laaluu fi waa'ee kuphaa miidiyaa gubbatti beeksisa godhuu ni dhaqqaba hin dhaqqabu dhugaa dubbachuudhaaf ammoo irraa hin dhalatini malee haadhumatiyya nan dhalini malee obboleessa kiyya dhalte obboleessa kiyya deeyse abbuma kiyya foon kiyya lammiitiyya dhiiga kiyya if godha laala Oromoo if godha laala waan jarattiin nuti jirtuu fi waan nuti itti jirru rabbi sodaadhaa if godha laala bakka walirratti ayinu jiru waa hedduu silaanii dubbannaa waan as gubbatti hin dubbatamne hedduutu jira akka walitti dhiyaataniin akka wal dubbisuu dandeessanii waan godhamuu qabu qofa godha wanni godhamuu qabu maali waa hedduu miidiyaa gubbatti hin dubbatanii fakkeenyaaf namni naannoo ani jiru kanatti argamu waan kanarraa marii yoo goosisuu fedhe barbaachisee wal dubbisuu dandeenya sagalee duwwaa namaa ta'uu qoftiin faayidaan qabdu maaltu barbaachisaa ni beeytan tokko keessanitti obboleeyyan keenya kan wallagga keessa beelee agabee xuraayee Khaati ganamarraa khofoo jijjiirrattu khaati ganamarraa qamisa jijjiirrattu khaati ganamarraa jaappoonii jijjiirrattu direesaan ama sadi guutuu gaara keessaa lolu jiru sun maal barbaachisaa ni beeytan maaltu isa feesisaa direesarraan jijjiirina qullaallee adeemanii ammoo namni soddom qawwee qabatee deeme namni soddom ulee qabatee deeme roorroo ofirraa deebisaan kijiba guyyumarraan nuti dhumaatii isaaniitiif yoo iyyuuf deemne malee woboo duuban dhaabbanne woboo qabne jettanii woboollee maqaan balleessina
woboo harka duwwaa jirtu, woboo agabuu jirtu, woboo chiinuu lolu jireettanii maqaa Oromoon xiqqeessina. Akka Oromootti duuba dhaabbadda. Akka Oromoo bira dhaabbadda. Waan barbaachisu itti hidha. Gaafa isaan ammoo roorroo isinirraa deebisuu dadhaban, Oromoorraa deebisuu dadhaban komadda. Akkasii isinitti hin dheereessu. Kanaa ol dubbachuus hin danda'u. Rabbi waliin nu haa galchu, tokko nu haa godhu, wal jala nu haa oofu. Dhumaatiin obboleeyyan kiyyaa dhumaatii tiyyaa Rabbi nu haa beeksisu. Haqa qabna. Ni moona. Nuti walii galuu didee malee odoo walii gallee nuti Oromoon galaana roorroo feete yoo dhufte guyyaa tokkotti irra garagaluu dandeenya akka galaanaatti. Saniifuu tokkoomaa ani dhaamsi kiyya waan biraatii miti. Tokkummaa Oromoo qofa. Gammachuun tiyyalleen tokkummaa Oromooti. Oromoo yoo tokkoomte waan fiddu ni beektan. Tokkummaan Oromoo bakka hin jirretti immoo wanni takka wanni godhuu dandeenyu hin jirru. Akkuma kaleessa taa turre ta'uudha. Tokkummaan waggaa 4 dura osoo har'a deebi'ee Oromoon miidiyaa kana gubbaa guyyaa tokko hin boochu. Guyyaa tokko sakantiif hin boochu Oromoon. Ni boochifti malee. Akkasii ana sumarratti isinirraa gabaabsaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.